Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni Qubee Jenereeshin sagantaan keenya irraa yeroo fi kallattiilee kan jedhu yoo ta'u, yeroo keessatti guyyoota torbanii, ji'oota waggaa, waqtiilee kan ilaallu yoo ta'u, kallattiilee arfanis waliin daballee kan ilaallu ta'a. Guyyoota torbanii wixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, qidaamisa jedhama jechuudha afaan Amaaraatiin, dilbata, sanbata guddaas hin jedhama kuni. Egaa guyyoonni torbanii torbaa jechuudha isaan kana. Ji'oota waggaa, ji'oonni waggaa 12dha. Isaanis tokko tokko ilaallaa. Fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, mudde, amajjii, gurraandhala, bitootessa, eebila, caamsaa, waxabajjii, adoolessa, hagayya. Ji'oonni waggaa 12 isaan kana jechuudha. Fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, mudde, amajjii, gurraandhala, bitootessa, eebila, caamsaa, waxabajjii, adoolessa, hagayya. Isaan kun ji'oonni 12 kun ji'oota waggaa tokko keessatti argamanii waqtiilee arfaasaa ganna, birraa, bona jedhamu. Waqtiileen birraa keessaa fulbaana, onkoloolessa, sadaasni birraa jedhamanii beekamu jechuudha ji'oonni sadan kuni. Ji'oonni bonaa ammoo mudde, amajjii, gurraandhala. Isaan kun ji'oonni sadeen kun ji'oota bonaa jedhamu jechuudha. Arfaasaan ammoo ji'oota akka bitootessaa, eebilaa fi caamsaa kan of keessatti qabatu jechuudha. Ji'oonni kun ji'oota roobni itti eegaluu fi ji'a arfaasaa kan jedhamu kana. Ji'oonni gannaa ammoo waxabajjii, adoolessa fi hagayyaa jechuudha. Isaan kun yerootti akka biyya keenyaatti roobni baay'inaan jiraatudha. Kallattiilee baha, dhiha, kaaba, kibba. Isaan kun kallattiilee arfanidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kana keessatti walumaa galatti guyyoota torbanii, ji'oota waggaa, waqtiilee fi kallattiilee waliin ilaalle jechuudha. Sagantaan keenya kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif hiraa isinis laayik, sabskiraayib gochuun cinaa dhaabbadhaa jecha haga sagantaa keenya biroo wal arginutti nagaatti.